Beep, har'a gammachuun qabdu. Maal irraa taateef? Waa hin taane. Beep, maan taane jechuun maal jechuu? Har'a gammachuun qabdu. Fuulli kee akka duraanii ta'e miti. Maal irra koo jira? Ani kana booda si hojii jiraachuu hin danda'u. Hanga ammaa hamiin si jaaladhee si hojii jiraadhee hamiilee deemtee eeguufi malee si jaaladheetii miti. Hedduu namaati akkaan jaalattu. Jireenya kee guutuuf isii filattee osoo wajjin jiraachuu jirtu guyyaa keessaa gaafa jecha akkanaa isiirraa dhageessa. Waggaa dheeraa wajjin jiraanne garuu an dhugaan isii jaaladhus isii argachuu hin dandeenye. Hireen qooda rabbiiti. Hello. Haati bilbilaa hin jirtu. Hin jirtu kana booda sargii kanarratti hin dawwadin. Hin dawwadin eenyu ati? Maaliif hin dawwalle? Yeroon kun yeroo wal jaalanna ture. Batiin xiyya ture. Garuu akka waan batiin xasiittiin loliini akka isin irraa fagaatutti hime. Eegas booda gaafaan ani si barbaadu. Isinis nama biraatti wajjin jireenya mataa ishee eegaltee turte. Hello. Eessa jirta? Baraadhaan dhufeetiin tasa jira. Keessatti hin jira? Hayyaa